السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمارة كفوني جرت أمتك أشتي أمتا جاللا في أمتا كبجا أكم جرت فياكي سنين نجني سنبدا جرتو جتباتو الحمد لله رب العالمين أنس نجرا قلت ربي أما اللي ديبيني ولدت ديبيني جرا الحمد لله رب العالمين وردتو تكو جالة تمتو في kabajamtoota koo hundumti keessaniyyuu galatooma ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedhaan jajjabeessuu keessaniif hedduu isin galateeffadha. Jajjabinni keessa ammallee akka itti fufu jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa ka oduu isin irratti hin dheeressu. Obboleewwan kiyyaa har'as obboleettii teenya kana qabadheen dhufeen jira. Obboleettiin teenya tuni rakkoo hamaadhaaf kan isiin saaxilamtee jirtu biyya Dubaay magaalaa Abudaabii keessatti kan isiin argamtudha. Dhiyoo dhuftee hamma dhuftee fireeshii biyyarraa fidanii hamma dhuftee bulii 15 qofaadha kan isiin jirtu jechuudha. Sagalee isii afaan isii irraallee dhageeffattaniis viidiyoo isii dhumarratti isiniif kaayaa maal akkasiin dubbataa jirtu viidiyoo kana dhumarratti ni dhageeffattanii obsaan dhageeffadhaa isiniin jedha obboleewwan keenya. Jalqabarratti piliis hundi keessaniyyuu sheer godhaa namoonni mucayyoo tana beektanii Bilis namoonni mucayyoo tana beektanii wanni keessaan nu dubbisaadha. Koomentii jala ni beeka jedha barreessaadha. Namoonni mucayyoo tana beektan jechuudha. Kanaaf obboleewwan kee sheer godha waliin gaadha. Mu'attiin kan jirtu biyya Dubaay magaalaa Abudaabii keessatti kan isin rakkattee maktaba fuudhanii mana dalagaatitti erganii erga mana dalagaatitti erganii mucayyoon waa takka silkii takkan qabdu maktaba biiroo ofiin beektu wanni takkanti si biraa beektu hin jiru horri biiroodha bilbilee wanni sii ta'e wanni sii maaltu sii dabee maaltu sii ta'e hin jenneeni udda mana dalagaa galchanii bulii 15 kana mana isiin keessa jirtu kana jechuudha nama 24 hin jiranii maatii nama 24tu mana kana keessa jira jettee. Namni 24 kana kan miicu kan tokko su'anaa halkan illee narraffisanii hirriba takkan qabu guyyaalee takka gadiin daqiiqaa takkaaf gadiin dhaabadhu kana keessa intalli haftuu na tumti jettee tumaadhaan baay'ee na tumte jettee guyyaa 3 walirraa na tumte dheengaddallee na tumuun harkana ol fuutee ani boohee jala dheessee haadha jala dhaqee na dhiistee jettee. Kanaaf nama 24 jechuun maal akka ta'e ilaalaadha obboleewwan kiyya hedduu hamileen na cabe wallahi hedduu takka keessi koo nagaddi arge kaamera tuyyuu fuula isii kana qulqulluu fakkeesse malee fuulli isii xalaxalamaadha fuulli isii gubataadha fuulli isiidha akkanaa miti jechuudha obboleewwan kiyya fuulli kaameraan nama jijjiira fuulli nama jijjiira malee fuulli isii kun akkan hin jiru fuulli kun noormaalii isiitii miti fuulli guggubatee xalaxalamee dhumee jira. Mucayyoon ammoo tuyyuu waa takka salaama qara'uu dadhabde jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jechuu wallaalte dhamaatiin irraa kan kaate gadi baatee dhaabattee direevarii irraa fuudhee nama bira fide jechuudha. Kanaaf biliis warroonni maktaba akkasii manneen beekna yoo tarii nama maktaba dallaalli biyyarraa fide nama dhaabbata qabu maatii achii dallaala san qabe malee maktabni dantaa onni qabu paaspoortii illee fudhattee harkaa qabdi. Kanaaf obboleewwan kee piliis sheer godha namni mucayyoo tana beektanii mucayyoon tun magaalaa Abudaabii keessa jirti. Dalagaa hanga seensisan bulii 15 hedduu takka miidhamtee miidhaa hamaa irra gahaa jira obboleewwan kiyya miidhama dalagaa irratti illee tumatu jira waan ta'eef hin tumamaa jirti. Kanaaf hundi keessanii wal jalaa sheer godha wal qaqqabsiisaadha namni beektan koomentii jedhan nu barreessaadha hamma ammaatitti. Namni hin beekne afaanii malee namni itti dhiyaatee waan kan furmaata kana goona jedhuuf hin jiru waan ta'eef piliis sheer godhaa akka tasaa namni beekte yoo jiraatti hundi keessanii walirra gaggeessaa isiniin jedha obboleewwan kiyya rakkoon keenya achi siquu boochi keenya achi siquu hamma baqni guyyaan biyyarraa bahuun hin hafnetti boochillee waan hafunatti fakkaatu daraa wanti kenna kun cimeetu maal lafa qabatee deemaa jira jajjabaatee hidduma godhatee deemaa jira jechuun rabbiin nuuf haa laaffisu obboleewwan kiyya hedduu nama gaddisiisa hedduu nama rifachiisa wallahi obboleewwan kiyya haalli jiru kan biyya bahu gaafa kan biyya jiru biyya dhufee dalagadhaa biyya bahaadhaaf lafa dhiitaa dachee balleessa yoo lakka rakkoo akkana jira inni rakkoo akkana kana ibsinuu fi ammoo tuyyuu guddina kenna akkana guddinni akka nun guddannee fi barbaaddeeti bakka anga'e kana ati godhatte kan akka hin godhanne barbaaddeeti jedhanii yaanni nuuf kennamuu fi ilaalchi isaan nuuf kennani bakka deebii isaan nuuf kenna faallaa sanii ta'a. Nu garuus faalla san dhoorguu isaan osoo hin taane guddinni isaanii miqqanyo
waanyu yookaan waanyu osoo hin taane rakkoo jiru kana waan hubanneef akka nama biyya namaa jiraatee mana namaa waggaa dheeraa jiraatetti rakkoo biyya namaatii fi miidhama biyya namaa kana mana namaa kana keessa waan argineef gaafa nu ibsinuuf nuti badaa taana jechuudha. Obboleewwan kiyya wallahi hedduu waan nama gaddisiisuuf waan nama dararaati. Waan nana gubee keessaa jechuudha. Arabdoonni tokkorra ol baatee mucattii Luuluu jedhamtu takka tanii Arab Imireetitti dhalataa Arabaatitti heerumte jechuudha. Abashaadha isiini. Mana isiiti ol ba'anii jechuudha. Wallaahi halkanii guyyaa 3 dura nutti fakkaate waan isaa haasa'aa turanii waan arabdoonni haasa'aa turte wallaahi qalbii tiyya ofirraa na baase jechuudha. Bakka nama ta'uun kootuyyuu uf jibbe. Maal haasa'anii sarratanyaani biyya as dhuftee hoggaa jaateettee galtee achii bilbiltee siirii sirra dalasiifne jettee nu dhaadachiifteetti. Tuun ammoo tuu kana fudhattee na jalaa badde jetti. Tuun ammoo galtee achii na arrabsite jetti. Yaa obboleewwan kiyya namni ani yoo keerii tole siif oole tole ooltummaa yoo siif oole yoo hamaa takkasitti hin balleessin namni akkamitti namatti xuura tarii gubattee waa hedduu godhanii waa hedduu irratti raawwatanii gubaasa erga harka isaaniitii baate achi itti bulgaafattanatti fakkaata. Dhugaa rabbi wanni isaa laayivii irratti dubartoonni arabaa walgeettee haasoftu halkan tokko gursa hirriba malee osoo hirribaa walii argin bulee jechuudha. Hedduu gubataa ture coggaarraan na laaxame. Maal badii ufii takka irraa hin dubbatanii gocha isaa irraa waan raawwatan bari isaan kuni kan surree astaghfirullah uffata qaama jalaatti aanu gadi harkisee lafaa fuudhuu hin beekne tuyyuu nurratti afaan dhiqataa jechuudha. Homaa gochuu hin dandeenyu. Carraa keenya kana ta'e daraan cimmaree itti cammaraa deemaa jechuudha. Bakti biyyarraa baqachuun godaanisni keenya biyyarraa godaanuu itti cimee deemaa jira jechuudha. Wanti irraa daragaggaa'u jiru akka argitanii jirta uummata Finfinnee keessa paaspoortii baafachuudhaafi hiriiru jechuudha. Waa uummanni takka mana hafeeni fakkaata yaa Oromoo. Wallahi ani hedduu takka na yaachisaa, hedduu takka na dhukkubsa jechuudha. Haa ta'u hundumaafuu biyyarraa godaanuu hiree teenya taate rabbiin hiree tana nurraa haa jijjiiru. Wallahi rabbiin nama biyya ofii keessa taa'ee biyya ofii keessa dalagee uf jijjiiree nama jijjiiru rabbiin nu haa taasisu. Biyyi teenya bal'oodha. Biyya teenya nagaa nuuf haa kennu. Wallahi ulfaataadha obboleewwan kiyyaa obboleewwan keenya akkanatti nu walaal fireeshiin dhufan akkanatti boohan jechuudha. Mucayyoon tuni yoo akkana ilaaltanii isinitti waan diimattu fakkaata laa kun onnaa normaaliidha. Wallahi gogaan isii normaaliidha. Guggubatee xalaxalamee goggogee jira jechuudha. Isiin tunillee zaahira fuulli isii diimaa dhiiga isaa deebi'ee jechuudha. Tuksii nama 24. Isiin takkatti nama 24 horatti. Yaa obboleewwan kiyya isinitti haa dhagahamu. Please rabbiif jedhaa sheerii godhaa. Wallahi rabbiif jedhaa hundumti keessanii wal jedhaa sheer godhaadha. Maatiin biraan akka tarii maatiin akka argu firoonni isaanii arganii maatii dubbisuu danda'anii. Mucayyoon tuni Abudaabii Dubaay keessa Abudaabii keessa hamma mana dalagaa kana seente bulii 15 keessatti mana sarratanya isii takkattiidhaan nama 24 man tokko keessa jiraata. Isiniif galee nama 24 tuksii miicaa halkan illee hin rafu guyyaa illee gadi nan teessanii jette kana keessa haftuudha intala haftutuyyuu natumaa jette. Obboleewwan kiyya miidhaa hamaa irraan gahanii jiran baay'ee miidhofteerti. Wallahi baay'ee qalbii nama cabaa. Obboleewwan kiyya inshaallah rabbiin harka keessanii fayyaa isinii haa kennu. Waasaappii telegiraama walirra sheer godhaa suuraa isii kana walirra sheer godhaadha. Wal biraan gahaa piliis Oromoo kiyya waliif birmadhaa waan biraa gochuu hin dandeenyu carraan keenya boo'icha ta'ee jira. Inshaallah rabbiin nurraa haa jijjiiru isiniin jedha asirratti dheeressu Oromoo koo isin jaaladha isin kabajaa rabbiin hamtuu isinirraa hamtuu akkanaa isinirraa haa qabu. Nama nagaan bahee waan baheef san guuttatee nagaan gara mana ofiitti deebi'u rabbiin nu haa taasisu isinillee haa taasisu isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.